Kiristoosiin akkam jirtu fayyaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti gooftaadhaaf haa galatu. Waaqayyo inni nagaa keenya baay'isee ulfinaaf galata guddaa haa argatu. Inni nu gargaare Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaalaa kan jirru gaarummaa Waaqayyootii wajjin wal qabsiisnee gooftaan Yesuus Kiristoos rakkinaaf dhiphina keessatti ijoollee isaa rakkatan akka ilaalu sagalee Waaqayyoo kanaan duratti barannee jirra. Guyyaa irraa kanas itti fufnee kan ilaalu sagalee Waaqayyoo jalqabni kee gad deebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumti kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a kan jedhu macaafa Iyyoob boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti xiyyeeffannee sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaala. Sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa kana wal wajjin ilaaluudhaaf gabaabaatti Waaqayyoon kadhannee sagantaa keenyatti fufnaa. Waaqayyo gooftaan haa eebbifamu. Gooftaa bara baraa mootii waaqaatiif lafaa Waaqayyo keenya si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Guyyaa irraa kana irratti moo'icha nuuf laattee jireenya keenyas eegdee injifannoodhaan nu baastee Waaqayyo si akka galateeffannuuf carraa yeroo galateeffannaa situ nuuf laate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Gargaarsa nu goote hundumaatiifis maqaan kee haa eebbifamu. Kunoo yaa Waaqayyo gooftaa gaarummaati nuuf goote keessatti eegamnee jiraannee gargaaramnees yeroo kana geenyeerraa maqaan kee haa ulfaatu. Ati Waaqayyoodhaa fi abbaa keenya kan nu gargaare si duwwaadha. Jireenyi keenya gadadoodhaaf yaaddoodhaan utuu marqamu achi keessa ani siif jira jedhee kan nu waamisidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee kanaatiifis galanni siif haa ta'u. Nuyi jiraannee siin arra geenyeerra. Barri keenya hundinuuyyuu siin gargaaramee siin eegameera. Gooftaa waa'ee kanaatiif maqaan kee haa ulfaatu. Yaaddooniif sodaan utuu nu marsee jiru jireenyi keenyas yaaddoodhaan guutamee utuu marqamu ati immoo abbaa nuuf ta'uu keedhaan gargaaramnee eegamneerra. Achi keessaas kan nu baase sodaa qabnu keessaa kan nu baase ayyaana kee hafuura keeti. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Waa'ee gaarummaa keetiitiif maqaan kee haa ulfaatu. Waa'ee arjummaa keetiif maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati eebbifame, ati kabajame, ati ol qabame, ati bara baraan jajame. Waan kana hundumaa raawwattuufis galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nutti dubbadhu. Sagalee keedhaan jireenya keenya jijjiiri. Sagalee keenyaan guyyaan keenya barri keenyaaf haalli nuyi keessa jirru hundinuyyuu hin geddarama kana hin amanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee waaqarraa nuuf haa dubbatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee jireenya keenyaaf qalbii keenyaaf ergaa qaba. Misraachoo qaba, fayyina qaba, humna gedderuu qaba, humna haaressuu qaba, humna jijjiiruu qaba, humna kaasuu qaba. Isa kufe kan kaasu, isa dadhabe kan jabeessu, isicha karaarraa maqe karaatti kan deebisu sagalee kee jireenya keenyaaf dubbii qaba, ergaa qaba. Maqaa Yesuusiin ati nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya sagalee kee dhaga'uudhaaf yeroo inni qophaa'e keessatti ati waaqarraa nutti dubbadhu. Jireenya keenya jijjiiri, sagalee keedhaan nu fayyisi, ergaa keedhaan nu fayyisi, qalbii keenya, yaada keenya, garaa keenya fayyisi. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan fayyuudhaaf barbaadantu jira. Jireenyi isaanii geddaramsa kan barbaadu, haaromsa kan barbaadu, keessaa ba'uudhaaf kan wixxifatan waan baay'ee qabu, waan baay'eetti kan dhiphatantu jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen keessa kana in cabsa. Haalli kan nama hidhe, yeroon kan nama hidhe, guyyaan kan nama hidhe, rakkinniif dhiphinni kan nama hidhe keessaa nama hin baasa. Sagaleen kee gaafa dhufe achi keessaa nama baasa. Kan nama qabe keessaa nama baasa. Kan nama gidirsu keessaa nama baasa. Maqaa Yesuusiin sagaleen kee nuuf haa ta'u. Rakkina keenya keessatti, dhiphina keenya keessatti harki kee inni nagaa laatu sun maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Waaqayyo keenya nu si jajanna, si eebbisna, si eegganna fayyina keenyaaf, si eegganna geddaramsa yeroo keenyaatiif, si eegganna geddaramsa jireenya keenyaatiif, si eegganna geddaramsa tajaajila keenyaatiif. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa sagaleen si biraa nuuf haa ta'u. Waaqarraati ergaan si biraa nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroon kun yeroo fayyinaa, yeroon kun yerootti geddaramsaa, yeroon kun yerootti araara argatanii wanta nama qabe keessatti ba'an nuuf haa ta'u. Waan kana hundumaa raawwattuufis maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Yesuusitti nu jaallatteef jedhi. Maqaan Waaqayyo keenyaa isa nu gargaaree Waaqayyo jabaa haa ulfaatu. Egaa Waaqayyo guddaadha. Jalqabaaf xumura namaa beeku, baraaf haala namni keessa jiru hundumayyuu kan beeku Waaqayyo keenya maqaan isaa haa ulfaatu. Waaqayyo beekaadha. Beekaa waan hundumaati. Beekaa jireenya namaati. Beekaa gola namaatis. Beekaa qalbii garaa namaati Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Macaafa Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti gaafa ilaallu
sagaleen waaqayyo akkas jedha jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a jedha. Kutaa kana keessatti waaqayyo gooftaan maccaa ijoollee garbicha isaa Iyyoobiif kan inni ittiin jabaatu kan inni garaa isaa keessa kaa'e kan inni qalbii isaa keessa kaa'e waaqayyo gooftaan maccaa gaddeebi'aa jireenya isaa keessatti gaddeebi'aa qalbii isaa keessatti kan gadda qabu keessatti akkasittiin jedha jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a. Namoota baay'ee jalaa kan bade ergaan guddaan sagaleen guddaan dhaloota jalaa kan bade jalqabni namaa yoo gaddeebi'aa ta'e iyyuu dhumni namaa akka inni ulfaatu akka inni fuula waaqayyootti ba'ee mul'atu dagachuu isaati. Inni kun jireenya dhalootaa kan abdii kutachiisu inni kun jireenya saba baay'ee kan abdii kutachiisu ture. Garuu waaqayyo sagalee isaatiin maal jedha jalqaba namaaf xumura namaa gaafa ol bukkee qabu sagaleen waaqayyo inni jalqabarra jiraachaa turan xumura irratti baay'ee guddaa ta'uu isaati. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf abdiin akkan kutatamne waaqayyo biraati. Waaqayyo akka eeggatamu kutaa kana keessatti dubbata. Jalqabni Iyyoob qorumsa qaba. Jalqabni Iyyoob gadda qaba. Jalqabni Iyyoob diinaan qoramuu qaba. Seexanaan qoramuu qaba. Ilmaan jalaa dhumuu qaba. Manni jalaa bittinnaa'uu qaba. Kan haala namatti ulfaatu ture. Yerootti qabeenyi isaa bade ture. Yerootti dhanni isaa bade ture. Yerootti inni of jibbe ture. Yeroo inni guyyaa dhaloota isaa baaru ture. Inni kun jireenya Iyyoob isa guyyaa jalqabaati. Iyyoob garuu waaqayyo keessatti jalqabni namaa gaddeebi'aa ta'ee dhumarratti ulfinni akka jiru, dhumarratti guddinni akka jiru, dhumarratti keessaa ba'uun kan nama qabe kana keessaa ba'uun akka jiru sagalee waaqayyoo keessaa dubbata. Waaqayyo keenya waaqa rakkina keessatti, dhiphina keessatti, yaaddoo keessatti, sodaa keessatti nama dhiisuu miti. Inni sagalee isaa haa ergu malee jireenya ijoollee isaatii in jijjiira, in gedderamna, in fayyinas. Waaqayyo keenya inni kana godhu maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf Iyyoob kutaa kana keessatti har'a jireenya gaddeebi'aa keessa taa'ee, jireenya gatamaa keessa taa'ee, jireenya tuffatamaa keessa taa'ee waa'ee borii yaadata. Waaqayyo isa kana nuuf haa kennu. Waaqayyo isa kana biyya keenyaafis nuuf hunduma keenyaaf iyyuu haa kennu. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Firoonni Iyyoob gaafa Iyyoob qorame keessatti jajjabina hin laanneef, maatiin isaa jajjabina hin laanneef, dura keetii wanta guddaatu si eeggatan jenne. Dura keetii abdii qabdan jenne. Dura keetii gedderamsatu dhufan jenne. Dura keetii fayyinatu si eeggatan jenne. Isaarra keessa jirtu tiyyuu hin boqonne jedhan. Har'a keessa dhaabbattee iyyuu ara galfiin arganneetti hin jedhan turan. Waaqayyoo futuu jiraattu rakkinni kun sitti baay'ate. Waaqayyoo futuu jiraattu dhiphinni kun sitti baay'ate. Waaqayyoo wajjiniin utuu deddeebitu nagaan kee jeeqame, fayyinni kee jeeqameedhan. Waaqayyoo wajjin jiraachuun nagaa namaa kan jeequ miti. Waaqayyoo wajjiniin jiraachuun fayyina namaa kan jeequ miti. Garuu wantoonni baay'een ulfina duraan nu eeggatan irraa abdii keenya nu kutachiisuudhaaf, garaa keenya irraa deebisuudhaaf, yaada keenya irraa deebisuudhaaf waan baay'ee nuun jechuu danda'u. Akkuma firoota Iyyoob keessa keenyaa kaanii nuun jechuu danda'u. Isaan kun kan nuyi dhaga'uudhaaf dhaggeeffachuu hin qabne turan. Sababiin isaas immoo inni nuyi har'a dhiphachaa jirru, inni nuyi har'a yaadda'aa jirru, inni nuyi har'a sodaachaa jirru ulfina boorii sanaa wajjin hin madaalamne. Maaliin haa ta'u jireenyi namaa kan dhiphatu? Maaliin haa ta'u jireenyi namaa kan sodaatu? Waaqayyo sodaa keessa nama hin baasa. Waaqayyo dhiphina keessa nama hin baasa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Inni nuyi jalqaba irratti rakkanneef dhiphanne dhuma keenya wajjiniin kan walitti qixxaatu miti. Inni kana godhu Waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf jalqabni keenya gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhuma keenyatu guddaa ta'a. Waa'ee dhuma keenya hin dagannu. Jireenya Waaqayyo wajjin qabnus hin irraanfannu. Waaqayyo xumura keenya guddaa waan godhuuf. Waaqayyo xumura keenyatti gedderamsa waan fiduuf. Waaqayyo xumura keenyatti ulfina kabaja waan fiduuf. Gonfoo waan fiduuf. Badhaasa waan nu fiduuf. Inni nuyi har'a Waaqayyo wajjiniin jiraanne. Inni nuyi fuula Waaqayyo deddeebine kan nu yellaasisuu miti. Har'a yoo fakkaate iyyuu kan nu dhiphisuu miti. Ulfina guddaa isaatu dura keenya jira waan ta'eef. Waaqayyo waa'ee kanaatiif haa ulfaatu. Jalqabni keenya guddaa akka ta'uuf maal gochuu qabnaa? Xumurri keenya yoo gaddeebi'aa ta'e iyyuu, jalqabni keenya gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu, xumurri keenya immoo guddaa akka ta'uuf maal gochuu qabnaa? Waaqayyoof addaan ba'uu qabna. Biyya lafaa keessaati. Yaada seexanni asaasu keessaati Waaqayyoof addaan ba'uu qabna. Waaqayyoof addaan ba'uu jechuun biyya lafaa keessaa ba'anii sokkuu miti. Hojii isaaf wanta inni raawwatu keessaa fagaatanii addatti irraa ba'anii jiraachuu eenyu wajjiniin? Waaqayyo wajjiniin.
ittirmaachuu dhiisuudha hojii biyya lafaa, ittirmaachuu dhiisuudha hojii seexanaa, ittirmaachuu dhiisuudha hojii hammeenyaa. Isa kanaan Waaqayyoof xumurri keenya baay'ee tokko guddaa ta'a. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Macaafa Daani'el boqonnaa 3:14 irratti Nebukadnezar mootichi yeroo inni Sidraaq, Mishraaq, Abdannaago irratti ajaja baasu akka isaan gubamaniif yeroo inni itti labsii baasu agarra. Haa ta'uutii garuu warra Waaqayyoof addaan baane jedhanii of murteessaniif Waaqayyotu ka'ee lola, Waaqayyotu ka'ee falma, Waaqayyotu isaaniif dubbata, Waaqayyotu isaaniif karaadha, Waaqayyotu isaaniif hergaadha, Waaqayyotu isaaniif humna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Sadan warra Waaqayyoof addaan baanedha. Waaqolii tolfamoo biyya Baabilooniif hin sagannu kan jedhan. Waaqolii tolfamoo Nebukadnezar hojjechiisee itti sagachiisuuf hin sagannu warra jedhan. Eenyuuf kan adda ba'an isaan? Waaqayyootiif kan adda ba'anidha. Kanaaf xumurri keenya guddaa akka ta'uuf nuun Waaqayyoof addaan 14 irratti Nebukadnezar mootichi yeroo inni Sidraaq, Mishraaq, Abdannaago irratti ajaja baasu akka isaan gubamaniif yeroo inni itti labsii baasu agarra. Haa ta'uutii garuu warra Waaqayyoof addaan baane jedhanii of murteessaniif Waaqayyotu ka'ee lola, Waaqayyotu ka'ee falma, Waaqayyotu isaaniif dubbata, Waaqayyotu isaaniif karaadha, Waaqayyotu isaaniif hergaadha, Waaqayyotu isaaniif humna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jarreen kun sadan warra Waaqayyoof addaan baanedha. Waaqolii tolfamoo biyya Baabilooniif hin sagannu kan jedhan. Waaqolii tolfamoo Nebukadnezar hojjechiisee itti sagachiisuuf hin sagannu warra jedhan. Eenyuuf kan adda ba'an isaan? Waaqayyootiif kan adda ba'ani. Kanaaf xumurri keenya guddaa akka ta'uuf nuun Waaqayyoof addaan ba'uun nu barbaachisa. Wanti baay'een wal jijjiiree jireenya namootaa Waaqayyoorraa akka inni adda hin baane, akka inni adda ba'ee fagaatee jiraatu gochuudhaaf haalota adda addaatu dhufa. Haalota adda addaatu namoota mudata. Waaqayyo garuu humna keenyadha. Waaqayyo garuu warra isaaf adda ba'aniif humna. Isaaniif sagalee, isaaniif jireenya, isaaniif karaadha, isaaniif dhugaadha Yesuus. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Kana keessatti Sidraaq, Mishraaq, Abdannaagoon Waaqayyoon hin sodaatu turan. Waaqayyoof garaan isaanii kan adda ba'e ture. Eenyu tokkoyyuu utuu hin abdatin Waaqayyo qofaa abdatanii, eenyu tokkoyyuu utuu hin hirkatin Waaqayyo qofaatti hirkatanii waa'ee xumura isaanii yaaduudhaan ulfinaan Waaqayyo akka inni isaan dhaabu waan beekaniif garaa isaanii muratanii adda ba'an. Kutaa kana keessatti gaafa laallu saba keessa jiraatan hin abdanne isaan, eenyuun iyyuu kan isaaniif dubbatu hin arganne isaan, waa'ee isaaniitiif Waaqayyo qofaan akka dubbachuu danda'u yaadan, waa'ee isaaniitiif Waaqayyo ulfina akka isaaniif laatu qofa yaadan, beekanis inni kana godhu Waaqayyoodha, maqaan isaa eebbifamu. Inni kana raawwatu Waaqayyoodha, maqaan isaa ulfaatu. Kana booddeetti gaafa mootiin Nebukadnezar Waaqaan dhaabeef yabbii ani tolche kanaaf hundumaatiif fiineen afuufamee, faaggaan afuufamee, sagalee adda addaatiin, afaan adda addaatiin, aadaa adda addaa keessatti, saba hundumaa keessatti iyyuu Waaqni ani tolche kanaaf sagadamuu qaba. Isaan garuu qofaa isaanii Waaqayyoof addaan ba'an. Waa'ee kanaatiifis immoo hin ammeeffamani. Labsiin lammaffaan akka ba'u ta'e isa keessas isaan tole hin jenne Waaqayyoof addaan ba'uu isaanii hin dhiise. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa 15 irratti egaa amma sagaleen fiinoo, faaggaa, kiraar, masaanqoo, mi'a ribuu qabu kan biraa, ulullee, sagalee mi'a garaagaraas akkuma dhageessaniin bifa fakkeenyaa ani hojjechiiseef gombifamtanii sagaduudhaaf qophaa'a. Yoo sagaduudhaa baattan garuu si'uma sana iddoo ibiddi itti boba'u keessatti hin darbatamtu. Waaqayyo inni harka koo isin oolchu kun eenyu jedhee? Inni Waaqayyo isa guddaadha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Wanti baay'een nama qabee, wanti baay'een nama hidhee, wanti baay'een jireenya namaaf qalbii nama qabatee eenyutu harka koo keessaa si baasa jechuu danda'a. Waaqayyo garuu ijoollee isaa hin baasa. Waaqayyo garuu warra isaaf addaan ba'an hin baasa. Erga harka isaa keessa galchisiifate Waaqayyo kun dhufee sinaa baasu jechuudhaaf. Waaqayyo kun dhufee sinaa gargaaru jechuudhaaf. Waaqayyo kun dhufee sinaa oolchu jechuudhaaf. Sidraaq, Mishraaq, Abdannaago irratti mari'atame abdii keessa akka buufaman ta'e. Waan tokko isiniif qophaa'eera. Yoo dhufee sin oolche Waaqayyotu sin oolcha. Inni kun immoo harka koo keessaa sin oolchuu isa danda'u miti. Eenyu tokkoyyuu kan oolchuu danda'u miti. Inni Waaqayyo Waaqa waaqotaa ta'ee oolchuu danda'a. Warra isaaf addaan ba'an oolchuu danda'a. Warra ani kan keeti jedhanii garaa isaanii muratan isaaf jiraatan Waaqayyo oolchuu hin danda'a. Waaqayyo gooftaan maccaa maqaan isaa eebbifamu. Waa'ee kanaatiif Sidraaq, Mishraaq, Abdannaagoon Waaqayyo irratti shakkiin qaban, Waaqayyo irratti abdii kutannaan qaban, nu oolcha Waaqayyo jedhan, nu gargaara Waaqayyo jedhan.
waaqayyo ammayyuu warra isa eeggatan warra dhiphina keessa taanii fuula isaa barbaaddatan warra isa waammatan warra maqaa isaa waammatan warra nu oolcha waaqayyo jedhan waaqayyo hin oolcha oolchaadha maqaa waaqayyo gooftaan haa eebbifamu kana irratti Shediraaq Mishaaq Abdannaagoon mootichaaf deebisanii yaa Nebukadnezar waa'ee kanaaf nuyi deebisiif kennuyyuu nu hin barbaachisu oolchuu yoo ta'e immoo waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a harka kee keessaas nu hin oolcha yaa mootii yoo kana fedhuudhaa baatte iyyuu nuyi waaqayyolii kee akka hin waaqessine bifa fakkeenya warqee irraa hojjetame ati dhaabdeefis akka hin saganne beeki yaa mootii jedhaniidha maqaa waaqayyoo haa eebbifamu gara eenyu tokkotti iyyuu utuu hin himatiin fuula waaqayyoo dura amantii waaqayyoo irratti qaban irra dhaabbatanii oolchuu yoo ta'e waaqayyuma keenyatu nu oolcha jedhan gargaaruu yoo ta'e waaqayyuma keenyatu nu gargaara jedhan har'a kana waaqayyo na gargaara kan jedhuuf gargaarsi waaqayyoo hin dhufa harki waaqayyoo hin dhufa kan abidda nama oolchu kan qorumsa nama oolchu kan dhiphina nama oolchu kan du'a nama oolchu har'a gaafa nama isaaniif dubbatu kan hin qabne fuula waaqayyootti immoo kan bo'aniif harki waaqayyoo hin qabu gaafa harki waaqayyoo ka'e immoo ulfinatu ijoollee isaaf dhufa maqaa waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u waaqayyoon abdachuun amma xumuraatti amma ulfinni namaa dhufutti amma guyyaan namaa dhufutti amma barri namaa dhufutti waaqayyoon eeggachuu maqaa waaqayyoo haa eebbifamu kana booddeetti jarreen kanaaf walii galanii gara isaan itti gadi bu'uu qaban itti buusanii gara abiddaa sanatti gadi buusan achi keessatti isaan darbatanii hidhanii isaan darbatan waaqayyo garuu ergamaa isaa ergee isaan oolche maqaa waaqayyoo haa eebbifamu lakkoofsa 26 irra gaafa deemnee ilaallu Nebukadnezar gara balbala iddoo ibiddi keessaa boba'uutti dhiyaatee Shediraaq Mishaaq Abdannaagoo hojjetoota waaqayyo isa hundumaa gararraa jiru kottaas ba'aa jedhee yommus Shediraaq Mishaaq Abdannaagoon ibiddicha keessaa gad hin ba'aniidha hin baataarrayyuu dhukkuba keessaa rakkina keessa haala si qabe kam keessa iyyuu jiraadhu humna waaqayyootiin yeroo ba'uun dhufa maqaa waaqayyoo haa eebbifamu waa tokko arge gara abdichatti darbatanitti dhiyaate gaafa ilaale Shediraaq Mishaaq Abdannaagoodhaaf ergama waaqayyo biraa isaaniif ergame tokko in arge sababii kanaatiifis inni sagalee isaa dhageessise haleluuyaa Yesuusiif galannaa ta'u inni sagalee isaa dhageessise yaa Shediraaq yaa Mishaaq yaa Abdannaagoo kottaa hojjetoota waaqayyo kottaas ba'aa ar'ayyuu waaqayyo seenaan geddira ar'ayyuu waaqayyo jireenya namaa hin geddira sagalee isaatiin geddira dubbii isaatiin geddira mootiin kun ala baay'ee keessa miiraan gaafa keessa buusise ala baay'ee keessa galee waan baay'ee yaade ajjeesisuudhaaf balleessuudhaaf gaafa inni achitti isaan gate isaan abdiin kutanne waaqayyo irratti abdii qabu turan har'a kanas gaafa waaqayyo isaan oolche warruma duraa sana waame warruma duraa sana dhiyaadhaa jedhee agarsiisee fuula isaanii duratti hojjetoota waaqayyoo kana gola abiddaa keessaa waame maqaa waaqayyoo haa eebbifamu waaqayyo kun waaqa waan hundumaa gochuu danda'u waaqayyo kun waaqa gaaffii namaa deebisuu danda'u waaqayyo kun waaqa abidda keessaa nama baasuu danda'u waaqayyo kun waaqa du'a nama oolchuu danda'u waaqayyo kun waaqa abidda namaa qabbaneessuu danda'u kana booddeetti lakkoofsa 20 kana irratti hin ba'aniidha hin dhumaniin jedhu hin ba'aniidha kun ulfina ba'uun isaanii ulfina nus wanta nu hidhe keessaa wanta nu qabe keessaa wanta nu kaamse keessaa ba'uun ulfina mootichi kun ilaa warra waaqayyo gargaaree ilaa warra waaqayyo wajjin ta'e hojjetoota waaqayyooti isaan kuneen sila garuu rakkinatti sila garuu dhiphinatti sila garuu muddamatti sila garuu yaaddootti sila garuu gidiraatti isaan dhiise waaqayyo jiraataan maqaan isaa eebbifamu warri kutaa biyyaa bulchan hundinuu dhufaniiru warri mataa kutaa biyyaa ta'anis dhufaniiru abboonni biyyaa gurguddoonni mootonni walitti dacha'anii ibiddicha dhagna namoota kanaa irratti humna akka hin godhati hin argan ammayyuu nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin namni waaqayyoof addaan ba'e dhukkubni irratti humna hin godhatu duuti irratti humna hin godhatu abaarsi irratti humna hin godhatu hasmaatiin irratti humna hin godhatu jinniin sun irratti humna hin godhatu humni boofaa sun irratti humna hin godhatu eenyu irratti warra waaqayyoof addaan ba'an irratti maaltu isaaniif ta'a malee ulfinatu isaaniif ta'a malee baay'ee guddachuutu isaaniif ta'a malee kan nama ajaa'ibu lakkoofsa 27 irratti warri biyya adda addaatti dhufan kun warri haala adda addaa keessaa dhufan warri iddoo adda addaatti dhufan kun maal godhaniiru akkaataa isaan itti gubatan ilaaluudhaaf dhufaniiru ibiddichi dhagna namoota kana gaafa dhufan immoo kan isaan argan kan isaan ilaalan kan isaan dawwatan maal ture
ibiddichi dhagna namoota kanaa irratti humna akka hin godhatin in arganeera. Arrayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keetti abidda qabateen utuu diinni kee baduu kee eegu Waaqayyo sirraa dhaamsuu isaatiin humna sirratti dhabuu isaatiin maqaa Waaqayyootiin ba'uu kee argate. Warri kufaatii kee lakkaa'an, warri dadhabbii kee lakkaa'an, warri hanqina kee guyyaa hundumayyuu lakkaa'an, warri ati hin badda jedhanii jireenya kee irratti dhaadatan maqaa Yesuusiin haa dhaga'an. Waaqayyo Waaqa abidda keessaa nama baasuu danda'u. Waaqayyo Waaqa qorumsa keessaa nama baasuu danda'u. Inni kan biraan rifeensi isaanii iyyuu hin cincofne, foolii iyyuu hin godhanne, gubachuutti miti. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Uffanni isaaniis bifa hin gedderanne, fooliin ibiddaas isaan irratti hin turreedha. Waan abidda keessaa ba'an hin fakkaatan, waan gidiraa keessaa ba'an hin fakkaatan jedhu kun iddoo gaarii waan turan fakkaata. Haleluuyaa, Yesuusiif galannaa ta'u. Waan iddoo gaddeebiyaa keessaa ba'an hin fakkaatan, waan Waaqayyo wajjin turedha isaan. Harka Waaqayyootu wajjiniin ture. Harka Waaqayyo isa gaddeebiyaa ol kaasu, harka Waaqayyo isa tuffatamaa maasaa gaafa erge Waaqayyo. Inni kan Shidiraaq, kan Mishaaq, kan Abdannaagoo ulfinaan ajajamu baay'ee guddachuun gara xumuraarra kana caalu hin jiru. Maqaa Waaqayyo keenya jajamuurra kan caalu hin jiru. Waaqayyoon galateeffachuurra kan caalu hin jiru. Inni ergamaa isaa ergee hojjetoota isaa kana oolcheera. Hojjetoonni isaa kun isa waan waammataniif abboommi mootichaa hoomatti utuu hin lakkoofne Waaqayyo isaanii malee Waaqayyo kan biraan akka hin waaqessin isaaniif akka hin saganneefis dhagna isaanii gubamutti dabarsanii kennaniiru. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Dhiphinnii fi ulfinni keenya gaafa wal bukkee qabamu ulfinni keenya hin madaalamu. Ol ba'uun keenya hin madaalamu. Yaadatamuun keenya hin madaalamu. Gargaaramuun keenya hin madaalamu. Waaqayyo abbaan nagaa ulfaatu. Ammas akka kanaatti oolchuu kan danda'u Waaqayyo kan biraa waan hin jirreef saba, gosa, afaan dubbatamu keessa namni dubbii hin taane Waaqayyo isa kan Shidiraaq, Mishaaq, Abdannaagoo irratti dubbatu harki isaaf miilli isaa irraa ciramee manni isaa diigameetu lakkoofsi akka ta'u kunoo ani abboommi baaseera jedhe. Agartanii Waaqayyo sagalee isaa gaafa erge, ergamaa isaa gaafa erge, Shidiraaqiif, Mishaaqiif, Abdannaagoodhaaf jarreen kana hunduma isaaniitiif ergamaa isaa gaafa erge Waaqayyo abiddicha isaaniif qabbaneesse. Abiddichi isaaniif qabbanaa'uun immoo ulfinatti isaan baase. Iddoo isaan dhufan abidda keessaa, iddoo isaan dhufan qoromsa keessaa, iddoo isaan dhufan gidiraa keessaa, iddoo isaan dhufan rakkina keessaa, isaan garuu ayyaana Waaqayyootiin waan ba'aniif, humna Waaqayyootiin waan ba'aniif, hafuura Waaqayyootiin waan eegamaniif iddoo kana waan turan hin fakkaanne harka Waaqayyootu isaanii wajjiniin ture. Irree Waaqayyo isa guddaatu isaan gargaareera. Humna Waaqayyootu isaan gargaareera, isaan wajjiniin ta'eera. Waaqayyootu isaaniif loleera, Waaqayyootu isaaniif dubbateera. Sababii kanaatiif fuula Waaqayyoo isa jiraataa turan. Waaqayyoon waammatan Waaqayyo isaan oolcheera. Maqaan Waaqayyo keenyaa ulfaatu. Maqaan Waaqayyo keenyaa hajajamu. Kanarratti gambiraadhaaf akka hin sagadamne mootichi kun ofuma isaatii deebi'ee labsii baase. Eessatti saba adda addaatti, eessatti gosa adda addaatti, eessatti afaan achi keessa jiru hundumaatiin barreeffamee labsamee namni hundinuyyuu Waaqayyo isa kan Shidiraaq, Mishaaq, Abdannaagoo akka inni sodaatu wanta hamaa akka inni irratti hin dubbanne arrayyuu Waaqayyo jireenya namaa kana dheetan biraati sagalee addaa tokko hin baasa. Sagalee giddiramsaa tokko hin baasa. Dubbii addaa tokko hin baasa Waaqayyo. Eewuuf jedhee ulfina maqaa isaatiif jedhee, heewuuf jedhee guddummaa isaa mul'isuuf jedhee, eewuuf jedhee harka isaa warra isa amanataniif diriirsuudhaan Waaqayyo isaan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namichi kun hojiin isaanii akka isaaniif wal qixxaatu godhe. Eenyuuf? Shidiraaqiif, Mishaaq, Abdannaagoodhaaf. Wanti isaan raawwatachuu qaban, wanti isaan hojjechuu qaban hundinuyyuu eenyuun akka inni nammeeffamu. Lammaffaa eenyuun akka isaan hin hadheeffamu. Seexanni hadheessaa baay'eetti kaasaa ture. Haalonni adda addaa hadheessaa baay'ee irratti kaasaa turan. Namoonnis hadheessaa baay'ee isaan irratti kaasaa turan. Garuu hamma kanarraa kaasee eenyuun iyyuu akka isaan hadheeffamuu hin qabu. Hojiin isaanii sababii kamiin dhorkamuu akka hin qabu. Dhaabbachuu akka hin qabu. Waaqayyo keenya isa jiraataadhaaf galannaa ta'u. Inni guddaa, inni jabaa, maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Hojiin isaanii akka wal qixxaatu fufiisaati taasise. Guddaadha Waaqayyoo keenya, jabaadha Waaqayyoon keenya. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni kan biraan Waaqayyo irratti garaa keenyaaf amantii
yaada keenya waaqayyo irratti hirkachuu yookaan immoo waaqayyoof garaa keenya murachuu. Macaafuma Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 8tti deebinee gaafa dubbifnu Daani'el garuu nyaata mootichi nyaatuu fi dhugaatii inni dhugu soorachuudhaan akka of hin xureessineef garaa muratee kanaaf of xureessuu kana keessaa ooluudhaaf hangaficha warra hojjettoota sana in kadhate. Waaqayyo immoo Daani'el faara tolaadhaa fi gara laafina hangaficha irraa akka argatu in godhe. Namichi Daani'eliin ani mooticha gooftaa koo isaa waan isin nyaattaniif waan isin dhugdan isiniif mure nan sodaadha. Sababiin isaas mootichi bifni keessan hiriyoota keessanii gad ta'ee daalachaa'uu in arga. Kanaanis isin mooticha biraa dubbii sodaachisaa mataa koo irratti in fichisiiftu jedhee Daani'el amma immoo namicha isa hangafichi warra hojjettoota eegduu Daani'el Hanaaniyaa, Mishaa'eeliif Azaariyaa godhe sanaan mee wanta nyaannu biqiltuu garaagaraa wanta dhugnus bishaan nuuf kennaa atis guyyaa 10 nu garboota kee irratti ilaali. Bifni keenya dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii wajjin sirratti haa ilaalamu. Erga kana argitee booddee nuun garboota kee akkuma sitti mul'ate godhi jedhan. Kanaaf inni wanta isaan dubbatan kana dhaga'ee fi guyyaa 10 isaan irratti in ilaale. Guyyaa 10 booddee bifni isaanii gabbinni isaanis kan dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii caalee argame. Kana irratti eegduun isaanii sun nyaata isaanii daadhii wayinii isaanii dhuguuf turanis dhiisee nyaata biqiltuu garaagaraa isaaniif in kenne. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaaf ogummaa hundumaaf hubannaa isaaniif in kenne. Daani'el immoo mul'ataaf abjuu hiikuuf kennaa in argate jedhe. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo ijoollee isaa gargaaruu isaatiif gaafa ka'edha. Kun yaadachuu Waaqayyo ijoollee isaa yaadateefidha. Waaqayyo keenya maqaan isaa haa eebbifamu. Daani'el haalota adda addaatiin rakkifamee adheeffamee hammeeffamee akka inni hojiirra dhaabbatuuf akka inni hojiirra ala ta'uuf hiriyoota isaatiin gaafa irratti mari'ata. Inni garuu karaa isaaf dhufu rakkina isarra ga'u waan beekuuf Waaqayyoof jiraachuudhaaf garaa isaa hin murate. Har'ayyuu Waaqayyoof jiraachuuf garaa keenya muranneennan Waaqayyo wajjiniin jiraachuudhaaf garaa keenya murteeffanneennan eenyu tokkoyyuu Waaqayyo irraa adda nu baasuu hin danda'u. Maqaan Waaqayyo keenyaa ololaa jedhu. Daani'el akka wanta Waaqayyotti hin tolle hin gooneef garaa isaa murate. Wanta Waaqayyotti hin tolle hin godhu jedhe, wanta Waaqayyotti hin tolle hin sooradhu jedhe, wanta Waaqayyo hin jaallanne hin raawwadhu jedhe garaa isaa murate. Warri Waaqayyoof garaa isaanii muratanii jiraatan, warri Waaqayyoof jireenya isaanii murteessanii jiraatan har'ayyuu ulfinaan hin mul'atu. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Sababii kanaatiif mootiin sababii keetiif tarkaanfii nurratti fudhata. Geggeessitoonni sababii keetiif tarkaanfii nurratti hin fudhatu. Wanta nuyi siif dhiyeessu nurraa nyaadhu jedha. Inni garuu tole hin jedhe. Waaqayyo waan keessatti hin ulfaanneef, Waaqayyo waan keessatti olol hin jenneef isa Waaqayyo irraa adda nama baasu nyaachuurraa, isa Waaqayyo irraa adda nama baasu soorachuurraa adda of baase. Waaqayyo kun maqaan isaa guddaa. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan ulfaataa ta'u. Egaa Waaqayyo haa eebbifamu. Jalqabni keenya gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu xumurri keenya guddaa hin ta'a. Jalqabni keenya gaddeebi'aa inni fakkaate xumurri keenya guddaa akka ta'uuf maal gochuu akka qabnu immoo Waaqayyoof addaan bahuudha. Inni lammaffaan immoo jireenya keenyaaf garaa keenya Waaqayyoof murachuu qophaa'uu. Waaqayyo harka isaa nuuf dhufa. Irreen isaa nuuf dhufa. Kan nu fayyisu nuuf dhufa. Kan nu gargaaru nuuf dhufa. Eenyu biraa? Waaqayyo biraa. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifameef kan ulfaataa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo sagalee isaatiif haa ulfaatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroodhaaf guyyaa gaarii qabaadhaa, yeroo gaarii. Nagaan Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa isiniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaallatamoo maatii Waaqaa gooftaatti kan jaalatamtan obboloonni koo waldaa warra wangeelaa Ebenezer itti argamtanii akkuma kana kallattii adda addaa irraa konferensii yookaas waamicha waldaan warra wangeelaa Ebenezer tajaajiluufis ta'e tajaajilamuudhaaf bakka iddoo kanatti kan argamtan nagaa keessan attam jirtu bara baraan galata argatu. Baay'ee nagaan dhuftan obboleessi keessanis nagaa kooti. Guyyaa irraa waldaa humna sagalee Waaqayyoo keessaa tajaajilaa waldaa humna sagalee Waaqayyooti. Gooftaan bara baraan galata argatu. Walii wajjin sagalee Waaqayyoo waan nuun jedhu qaba. Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Waaqayyo sagalee naa qaba. Waaqayyo erga dheengaddaa kaasee dubbachaa ture. Guyyaa gaafa wixataa akkasumallee guyyaa kaleessaa guyyaa gaafa kibxataa dubbachaa ture Waaqayyo. Arras guyyaa xumuraa ta'u maleessaa guyyaa roobii kanas Waaqayyo akkamitti dubbatu abdiin qaba. Kanaaf yaada keessan hafuura keessan banadhaa.
Waaqayyoon dhaggeeffadha. Waaqayyo karaa namoota isaatiin nutti dubbachaa tureera. Dhugaadha. Karaa adda addaa Waaqayyo nu sooraa tureera. Karaa paasteroota, karaa raajotaa, karaa faarfannaa, karaa walaloo, karaa itti Waaqayyo nutti hin dubbatan hin jiru. Waaqayyo karaa baay'ee dubbata. Namni isa